ayalalatu shage ayalalatu ayalalatu ayo ayalalatu ayalalatu shage ayalalatu akasna gote oton si jalajetu برامبريتي ميغري دراري جوبي قمت وبات فينان جلين بريزين فوكلا نتورك بكم جرتن هندتي اشما اسني جچادا كوبي كيسما ارانتنا جلتي كيسما چما توكو قبنه اسني دهنه جرا كيسما ارانتنا قبنه اسني دهنه كوني اينو جچون كيسن هدولمو كيسما كوني اينو اكته ايست كدلته ايسا كجراچا جرو إساتو إف اسم برسيسا أرتست أبدي أفيرا أوراميا نيوز نتوركين سنرا إسكاي بيرت إسني قد خانا فرتني دفو كتيف بعدين كان نرفتن إسنين جنة أنا سي أفيرا خانا أفيرو كيساني ورا أوراميا نيوز نتوركين هدو غلطو مانجدا غلطو مانو جتتا أرتست أبدي نورا سانجدا ما إدونا نتين دالت إلي نانو jalduuti yeroo ammaatti namni jalduun beeyne jira jedhee yaadu karaa adda addaatiin jalduun hedduu beekamtii guddoo argattee qabsoo isi naannuma sanittiin dhaladhee garuu dhaladhee ji'a sadii gara Finfinneetti dhufe so irra caalaa mucaa Finfinneeti jechuu dandeessa achumatti baradhees barnoota kosii irra caalaa osoo hin taane akkuma jiruun Finfinneematti baradheen achiiti gara naannoo Washington DC kana godaane jechuudha. Tole gamma abbo artist Abdii Nuureessaa ati jalduutti dhalachuudhaan nu ibsite ammoo dhalattee ji'a sadiitti gaa Finfinneedhatti guddachuu achumattis barachuu erga achumatti guddattee achitti barattee bara kamii biyyarraa bahuun ka'e? Biyyarraa kanan ba'e bara akka lakkoofsa warra Awurooppaa 1997 Oktoobar keessatti biyyaa ba'e. Oh, sagantaa bitorba biyyarraa baate. Waggaa digdama jechuudha. Oh, waggaa digdama guuttee jirta jecha. Tole gaa artisti Abdii Nuureessaa gamma Oromoonni hundinuu si beekanii sirbaanii si beekanii ati artistii dhatti galuudhatti maaltu si kakaase? Achumaan haa eegallu. Yaa egaa artistii gara artiitti wanni kakaase uumamumaan hin qaba yeruma ijoolleen tureeyyuu sirba kana baay'een dhaggeeffachaa ture wajjin sirbaa ture abbaan kos sirba baay'ee jaallata sagalee hin qabu qaamaanis sirbuun beeku garuu sirba dhaggeeffachuu jaallata so ijoollummaarraa kaasnee sirba adda addaa dhagaan guddadhe sirba dhagee immoo guyyaa lama booda sirba sana deebi'een sirbaa qaamaanis shubbisuu kanas baay'ee nan beeka egaa haati koo baay'ee isheen artii kana baay'ee jaallatti sirba hin jaallatti shubbisuu kana baay'ee beekti ishee wajjin shubbisaa ishee wajjin mana keessatti waa goggochaa ijoollummaarraa kaasee akkasitti jalqabe jechuudha. Sirbuu shubbisuu ati gaaffaaminu barraa'e dhaaltee jecha waan ati guddina keessa ifumaan sitti dhufee miti jecha. Ijoollummaarraa dhufe wantichi ijoollummaarraa dhufe akkuma jedhee abbaan koo hin bita hin dhaggeeffata haati koo immoo ni shubbisti isheenis hin dhaggeeffatti sirba jaallatti isheen abbaa koo caala. Amma gaazama sanatti sirbii abbaan keetii fi haati tantee bitatanii dhaggeeffatan suni artistii eenyuun kan wallifame isaan fardeessanii bitatan? Egaa abbaan koo amma 60 keessa jira. Sirboota akka of course Ali Birraafa Elfinesh Kannoo Qaabitoo Qaxalaahun warra Muluqan fa'aa warra afaan Amaaraa kanallee inni sirba jennaan inuma bita dambanyaadha iddootti dhaqee bituu sirba jennaan hunda bita even Kiroos Alamaayyoo fa'aallee mana keessatti dhaggeeffachaa guddanne so sirbumatuma yeroo sana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf warra akka ammanani biyyaa bahutti Nuwaayee Dabbaba fa'aa Aragaany warrumaa Tsaggaayee Dandanaa Zarihuun Wadaajoo Eebbisaa Daawitee
Amin sirbuma hunda hin bitaa inni. Amman digdamii amma 97tti ilma sirba bahu hunda mana keenya jira jechuudha. Tole. Amma gaati erga biyyaa baate 97 biyyaa baheeyyatti kun egaa waggaa 20 dura akka biyyaa baateen magaalaan ati dura qubatte. Idduma amma jiru kana Virgiiniyaadha. Amma illee achuma jira. Washington DC. Naannoo Washington DC ti. Washington DC egaa magaala guddittii addunyaati. Ani garuu State of Virginia magaala stateuma Virginia keessa jira jechuudha. Tole sirba gaa jaalachuu maatiin kee warri keessan sirba jaalachuu gaa ibsite atis gaa achumarraa isaanirraa dhaaluudha ibsite ati gaa matumaanuu sirbatti galuu kanatti itti haa. Kanan egaa officially kanan sirbutti eegale bara 2000 fi baruma 2000tti eegale asuma naannoo Washington DC Oromoo Centeritti eegale. Lubbu Saamaaruuti Siisaa Ibsaan fa'aa iddoo jiranitti Oromoo Center iddoo jedhamu jira ture. Achi ijoollee dargaggoo kana egaa yeroo sana haadha biyyarraa dhufee afaan Oromoo kanas baay'een beekuun ture. Garuu sirboota Oromoo nan dhagaa sirboota Tsaggaayee Dandanaa fa'aa kan Eebbisaa Addunyaa fa'aa kan Zarihuun fa'aa egaa already baay'ee jechoonni isaanii maal akka ta'e beekullee baadhu. Hiikoo isaallee beekuu baadhu sirboota garuu sirriitti beeka ture. Egaa as dhufee ijoollee Oromoo community makamee achitti ijoollee warra dargaggoo kana walitti qabu eegalamee kubbaas nan taphadhaan ture. Gartuu Leenca DC kanattis dhufee makamee achi egaa yeroo walitti dhufnu dargaggoota walitti qabuutu calqabame. Hunduu ogummaa qabuun yeroo contribute godhu anis nan yaale namni baay'een hin jaallate achiitii garuma sirbutti eegala jechuudha. Ati gamma 97 biyyarraa baatee 2000tti ani waggaa 3 booda sirbutti seentee jecha akkasuma gaafimmaas taphataa ta'uu nu ibsite taphataa kubbaa miilaati. Ati waggaa akkanatti if madaaltu miizaanni madaalli hanqee gara artistiitti irra achi guddaadha moo gara kubbaatti irra? Egaa biyya keessa yeroon ture irra caalaa kubbaan taphadhaan ture daa'imummaarraa kaasee artistummaan baay'ee abbaan koos ofiisaa hin bitaa hin dhaga'a malee akka nuti sirbinu hin barbaadu ture. Dhiibbaan sunis amma ta'e hin jira. Anis immoo amma kana serious godhee fudhadhee artistummaa kanarratti fuudhaaf amma kana baay'ee ittiin hin deemne. Kubbaa garuu mana barumsaatti yeroo dhufnu kubbuma dhiinnaa. Sanbata xiqqaa fi dilbata isuma taphachaa oolla. Geebuma xixinnoo mandara keessa walitti eenyu goone kubbaa taphannaa. So kubbaa kana baay'een taphachaan ture yeroo daa'imummaa. Asis dhufee ittumaan fufee egaa buddeen illee karaa saniin dhufuu baatu jaalala guddaan qabaan ture kubbaadha. Ammas inumaan ilaalaa sifachi akka durallee ta'uu baatu. Egaa artistummaa kana akkuma jedhee daa'imummaarraa inni dhagahuu fi sirbuu kana shubbisuu hunda calqabee yeroo inni qaama dhiqadhu sinuman sirbaa sireesitti hin fudhanneen ture. Egaa namumatu ani ofii kiyyaatiin sirbaa hawaasa immoo jaallatee yeroo sana hamileen yeroo dhufu jajjabin yeroo dhufu qarqaarsi yeroo dhufu gara artistummaatti dhufe. Egaa amma uummanni bal'inaan na simatee wanna ani hojjedhu yeroo baay'ee haala gaariitiin na simata. Egaa amma seriously garuma aartii kanarra jira jechuudha. Artistiidha kubbaadhaas garuu akka mana ibsitetti baalaansiin kan kee gara artistiidhatti irra si hirkisaadhaa dhufee kun egaa uummataaf ifa galaa dhufee amma namni baay'een artistummaatti si hubata. Ati abbaa daa'imaa ta'uu si argina. Kunis baga gammadee siin jechaadha. Abbaa eenyu siin jennee akkasii moggaafnu. Egaa galatoomaa isinillee carraa kana ammallee naa kennu keessan amman dura interview kenne yeroon kennu abbaa daa'imaa hin turre kuni kan calqabaa kootiiti. Kanaafuu ani abbaa keelloon jedhama. Maqaan mucayyoo koo keelloo jedhama. Maqaan ishee akkas keelloodha. Tole abbaa keelloo siin jenne baga gammadee siin jechaadha. Keelloon amma ji'a meeqa? Keelloon amma ji'a 4.
Gada Jaafur eeyyan Jaafur taate amma gada kana. Amma ka artistii tokkotti ga artistummaatti galuu kana warra keessarraa akkaati dhaalte hawwamina isaan artii Oromoodhaatiif qaban irra atis hawwiin kun keessatti uumame keelloonis akka. Keelloon egaa durba egaa biyya kanatti daa'ima yeroo guddisanii fedhiidhuma isaaniin deemu akka biyya keenyaa kana naa ta'e akkas naa ta'e miti. Mucayyoon daa'imti koo wantuma barbaadden akka fixaan baatu barbaada. Artistii isaa taatu, atileetii isaa taatu, dooktara isaa taatu wantuma fedhe garuu wanna qabattee sana akka isheen fixaan baate ittiin beekamtu, ittiin sirriitti jiraattu, ittiin immoo addunyaa irratti of akka beeksistee achi immoo eenyurraa akka dhufte immoo akka uummanni biraas akka beeku wannuma qabattee wannuma fedhe ishee ta'e tokko akka hojjettee isaan garuu akka fixaan baatee beekamtuun barbaada. Tole egaa kun filannaa isiiti kanaati wanni dura dhaabbattu hin jiru jecha nu ibsite galatoomii gaa. Hin jiru. Amma gaa akka sirba iddoota garaagaraatti kilabii garaagaraatti sirbuu eegaltee bifa sirnaatiin bifa seeraatiin kilabii maxxansitee hojiirra oolchitee kamtu sii dura? Egaa xiqqoo gaaffii kilabii yeroo jettu nyuusaa naaf hin galle garuu yeroo calqabaatiif akkuma jedhee bara akkattiin ani sirba calqabe 2001 kubbaa taphachuu gara Minnesota deemne. Tole. Yeroo sana adeeroo Dr. Artist Ali Birraatu Birraa Foundation ka jedhu qaba ture. Achi gaafa yeroo duraa sana kamisa kubbaan kun boqonnaa qaba ture. Kamisa sana barbecue goonee waliin teenyee haasoinee kan sirbuun sirbaa kan qoosa himuunimaa akkasii dabarsaa turre nuti gartuu warra Washington DC teenyee utuma sirbaa jirru aliin dhagaheetu gara keenyatti dhufe achi naannoo kanatti eenyutu sirbaa ture jedhee isa jedhaniini jennaan yoo sirbuu kan barbaaddu ta'e fedhii yoo kan qabaattu ta'e sagalee baay'ee bareedaa qabda itti fufinaan jedhee achi deebi'ee Oromoo Seentaritti utuma sirbaa jirru Kaalifoorniyaatti Pennsylvaniaatti cidha koo calqabaan hojjedhe jechuudha. That was 2001, end of 2001 or calqaba bara 2002 jechuudha. So egaa ergasii booda albama koo ammoo bara 2009 baase waggaa 7 booda jechuudha. Kana gidduutti garuu osoo ani albama baasin akkuma nama albama baasetti walii gala deemee cidhas ta'e hawaasafis ta'e dhaabaafis ta'e kilaba adda addaas ta'e dhaqeen sirbaa ture jechuudha. Wallisaa sirbaa turte keessaa sirbi uummata Oromoo Ameerikaa ittuu jiraachaa turte qophiilee garaagaraa irratti shubbisaa turte sirbaa turte isaan si beekuun kun egaa waan ifa galaadha. Garuu Oromoonni guutuu addunyaarra jiran ifi Oromiyaa jiran sirbi ittiin si beekanii Abdii Nuureessaa jedhanii ittiin si simatan sirba kami? Egaa akkuma jette duraan ani namni baay'een naannuma keessumatti North America namni jiru kan na beeku sirboota adda addaa sirbuutiin sirba Saggaayee irraa kaasee Zarihuunii kaasee Eebbisaa Addunyaa Usmaayyoo Humsaa sirbitoota Oromoo jiran hunda sirba tokko variety karaa aadaatiinis karaa baay'ee variety sirbaan ture namni naannoo North America keessumattuu Ameerikaa keessa namni jiru isaan na beeka. Achiitii garuu addunyaa irratti akka waliigalaatti akka Abdii Nuureessaatti kan koo kan ta'e namni kan na beeku sirba Ayyaalaallattu jedhu sanaan. Sirba Ayyaalaallattu kaanulleen isarratti si barree hedduu yaaduma ilma namaa hunda keessa jiru sirbitennaa ta'eefuu akka gaariitti qalbii uummata Oromoo keessa seenee isaan baramtee kun hedduu waan gaariidha. Sirba sanii waliin sirboota jirantu jira sirboota Ayyaalaallattu jiran waliin. Sirba albama tokkoon baasee sirba 13 qaba. Akka carraa ta'ee sirbi tokkollee ammallee
Kilipiitiin irratti hojjedhee online irra jira. Namni Oromoon ta'e baay'ee actually isa jaallata. Birraan bareedee kan jedhu wal argaan hin oolu kan jedhu tokko jira. Ammoo achirratti sirba qabsoos basadan tokko achirratti hin jira. Adawwiin hin cimne nutu laafe kan jedhu jira. Kan Oromoo qeequ caala. Achiiti sirba aadaa naannoo Arsii hin jira, kan Jimmaa hin jira, Shaggooyyee hin jira, kan Qeelloo hin jira. Variety ma wanta ta'e albama tokko nan qaba. Sababuma tokkoon biyyatti milkaa'uu dide. Garuu yeroo namni artistiin tokko sirba isaa calqaba yeroo hojjetu akka ittiin beekumsa argatee sabatti akka itti makamu isaaf hojjeta. Ani immoo carraa sana hin dhabne irraallee maallaqa maalii kanallee yoo irraa argachuu baadhee beekamtii sana sirbuma yaallattu jettu sanaan baay'ee argamee jira. Sirba amma yaallattu yoo kana hawaasni Oromoo hundinuu gurraa qaba. Sirboota amma maqaan haadha dhootan kana keessaa tokko sagalee teetii daawwattoota keenyaaf yoo jettan maal si fakkaata? Hedduu natti tola. Sirba ammallee miidiyaa irra kan jiru kilipiin kan irratti hojjedheetu jira. Innis birraan bariitee mikirrii daraaree coobii gamatti kophaatti feenaan hin jedhiin barriiseen dhufuu akka laatti galaana nu gidduu jira shaggee nalleen komatiin waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdii kutatti. Birraan bariitee mikirrii daraaree coobii gamatti kophaatti feenaan hin jedhiin barriiseen dhufuu akka laatti galaana nu gidduu jira shaggee nalleen komatiin waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutatti. Birraan bariitee mikirrii daraaree coobii gamatti kophaatti feenaan hin jedhiin barriiseen dhufuu akka laatti galaana nu gidduu jira shaggee nalleen komatiin waaqayyo buddeena hiraa jarjartee abdiin kutatti. Gaafaasi jedhee waadaasi galu garuu na dhuufaa shaggee wal argaan hin oolu. Gaafaasi jedhee waadaasi galu garuu na dhuufaa shaggee wal argaan hin oolu. Egan Oromiyaati baay'ee shaggee karaarra bu'e onneen koo cimuu dadhabee jiraachuu fedhiin koo du'e adeemeen alaala ga'e shaggee kunoo biyyoormaa akkan fedhee yoomnaaf ta'e si malee jireenyi cima gammachuun na keessan jiru yantaloo gachiise ribaan qabu hankeen makamii adiiruu komaaloo natti mikuubaan qabu na jaallatam. Na jibbite na eeggatam garaa bal'atte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee. Na jaallatam na jibbite na eeggatam garaa bal'atte kan koo garaanoo si malee jedhee na didee. Baay'ee bareeda galatame baay'ee galatame Abdii Nuureessa. Baay'ee ta'e galatame atillee. Amma sirboonni 13 kun kilippii tokko keessa waliin jiranii. Albooma tokko jechuu kiyya. Albooma tokko keessa waliin jiranii kun egaa uummata Oromoo bira YouTube'iin bifa garaagaraatiin uummata Oromoo bira gahee jira jechaadha. Sirba biraa baasuudhaaf albooma biraa qopheessuudhaaf qophii maal yaadaa jirta maal qophaa'aa jirta fanaanni tokko artistiin tokko isa hojjete hojiirra oolcheetuma isa biraatti tarkaanfatee naa ta'e kun gaafana si gaafadhee. Sirriidha. Egaa akkuma kanaan dura illee interview adda addaa kenneen ture. Fixeen jira. Ergan fixee waggaa 3 darbeeyyuu. Albama guutuu dhugaa dubbachuudhaaf ammas immoo irra deddeebi'ee waa'ee kan koo haasa'uu akka hin taane malee albama naani amma hojjette kuni xiqqoo standardiin isaallee standardii adda ta'e tokko hojjedhe. Egaa maaliifin akkas ta'ee xiyyeeffannoon kiyyees maali? Yeroo baay'ee egaa Finfinnee keessatti yeroo guddannu wanti Oromoon hojjetu kuni
ijoollee Oromoo ta'aniif iyyuu Finfinnee keessatti magaalaa keessatti baay'ee fudhataman qabu. Innis egaa amma ta'ee ijoollee ta'aniif as geenye sila ta'ee fi amma ta'ee understanding godha. Amma hojii Ali Birraa fa'aa yoo argite hojii durii jechuudha. Baandii guutuutiin hojjetamanii kwaalitiin muuziqaan baay'ee nama boonsa. Oromoo irraa darbee warri kaanuu hawwata. Waa'ee qabsoo keenyaa waa'ee adda addaa waa'ee Oromoo sirriitti ibsuu sirriitti dubbatu baay'ee jaallannaa baay'ee itti boonna. Garuu quality production yeroo dhufu garuu baay'ee hanqata. Innis ammoo egaa beekamaadha biyya keessatti kanayyuu gochuun isaanii baay'ee itti boonna ammas taanaan. Nummoo warri biyya alaa jiru kun amma ta'ee financialis humna yoo qabaanne wannuma muuziqaa jedhamu tokko quality ta'e production quality sabatti fiduu qabna. Wal dorgommii keessa galuu qabna positive warra olloota keenya caala muuziqaa addunyaadhaaf akka ta'u goone hojjetuu qabna isa jedhurraan albama really hedduu gaarii ta'e tokko hojjetee fixeen jira. Egaa ammas challenge tokko inuma jira wanni Oromoo kun challenge qabu yeroo baay'ee mostly finance daani maallaqa baay'een itti baasee ammas maallaqa xiqqootoon taane akkatti uummata bira ga'u irratti hojjetuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif wanni gaariin tokko hojjetame yoo uummata bira hin geenye yoo wanti kun akka barbaachisu yoo deemuu baate hamilee kiyyaafis hamilee uummataafis gaarii miti sila ta'ee fi egaa akkaataa wanta sana gabaarra oolchuu akkaataa wanti kun addunyaa irratti faca'u biyya keessatti faca'u irratti hojjechaa jira. Challenge tokko inuma jiru garuu hojii baay'ee kan Oromoo boonsuun hojjedhee dhugaa dubbachuudha. Amma album amma baaftee mudura gadin bahin uummanni Oromoo amma uummata Oromoo itti beeksisuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti akka isaan dhaqqabu abdiidhaan akka eeggatan nullee kanuma dhaamnaa fi sirboota ati qopheessitee mudura gadin bahin kana keessaa tokko daawwattoota keenyaaf yoo jette akkamii maal isin fakkaata yoo rakkoon hin jiran? Lakki maal rakkoon hin jiru ummatumaaf hojjannaa egaa sirba tokko jirti kanan baay'ee jaalladhu namni baay'ees kanaan dura kan dhagahee ka baay'ee jaallatu haaluma yeroo Oromoo wajjinis ka deemu innis waa'ee Oromiyaati akkas jedha. Yaa biyya koo yaa badhaatu kan hundaafuu caayataatu Oromiyaa yaa biyya koo biyya waa hundaan badhaate tokkummaa dhabdee tilmaan kee biyyambaa keessa facaate eessan dhaqaa aansi gatee hiddaa kiyyaatu sirraalatee jedha. Egaa sirba kana ka sirbu amma qeerroo biyya keessa jiru warra biyya keessa jiree achi taa'ee warra dhiigasaa kennaa jiru warra dhakaa falxaa jiraachaa jiru biyya dhiisanii deemuun egaa dirqama warri dirqameetu biyyaa ba'a garuu qabsoo biyyuma keessatti warra amma akkuma argaa jirru kana du'anii maal jedhanii achuma qabsaa'uudha. So kanarra jirra jechuudha. Sirbittiin amma ta'e waa'ee akkasii sana calaqqisti. Bareeda gaa sirba baay'ee sirba hawwataadha ammallee sirba yeroodhaa wajjin deemu sirba qabsoodhaati sirba miira namaa kakaasu baay'ee galatoomii gaa uummanni Oromoodhaa abdiidhaan akka eeggatan nullee akkanuma dhaamsa dabarsinaa fi amma gaati akka aartistii Abdii Nuureessaatti Finfinnee akkasitti dhalattee afaan Oromoo sadarkaa kanatti dubbachuun hedduu waan nama gammachiisaati. Afaan Oromoo manuma keessatti akka iskuulaa fi kanatti hin baratamne hin dubbatamne ni beekna. Mana keessatti maatiin afaan Oromoo dubbachuurraa kan ka'een afaan Oromoo asiis dubbatte moo akkamiin afaan Oromoodhaa akkatti jabeeffachuu dandeessi? Egaa afaan Oromoo kana yeroo man biyya ture sana maatiin mana keessatti dubbatu amma ta'ellee
baay'ee ta'ullee baatu. Garuu ganna yeroo manni barumsaa cufamu gara baadiyyaa deemna. Gara jalduutti deebina jechuudha. Jalduu shukutee sana oolla ji'a sadii akkas. Achi immoo namni afaan Oromoo dubbata. Amma ta'e achi finneetu gara Finfinnee dhufna. Isheen immoo amma ta'e hin baddii tokko gurratti kaafteetu asin nu geesse dhufee immoo as Washington DC yeroo hawaasa community DC kanatti makamu hiriyoonni koos baay'een Oromoodhuma. Afaan Oromoo haasofna. Muuziqaa Oromoo kana baay'een dhagaha. Kitaabolee adda addaa dubbisaa amma ta'e. Kanuma irraaniin afaan Oromoo hojjetaa egaa fedhiinis jira yoo fedhiin jiraate inuma dhufa wanti barbaadamu. Tole egaa amma akka irrinaatti waan ati reefu dura tuutee jira inni suni artistoonni Oromoo biyyaa fi alatti gurmuu dhabaatu irrina kaaseenni yookaan alboomni artistiin tokko maxxansu dinagdee inni itti baasu. Akka bifa gurguratanis haa ta'u akka bal'inaan uummata bira ga'uus haa ta'u gurmuu artistoota dhabaatu kana godhaa jira moo rakkina biraatu jira kana hoo akkamitti ilaalta? Akki lama gurmuu artistootaanis inuma jira. Garuu irra caala biyyuma keessumattuu biyya Afrikaatti specifically amma Itoophiyaa keessatti yoo fudhatte warri Habashoonni gurmuu qabaatanii isaan kaaseetaa gurguraan jiran. Namumatu isaaniif gurgura. So system biyyicha akka kaaseen isaanii akka gurguramuuf seetaap ta'e jechuudha. Kan Oromoo kun garuu egaa sistema durumaayyuu acuucamaa ture. Sistemni nayyamu yoo wannuma gaarii yoo gadi baafte egaa Oromoon yeroo baay'ee kuukama garaasaa kan saba isaa qabsoo kana sirbaa jarri immoo kan dhaga'uun fedhani afaan cimti akka guddatu barbaadamu. Kanaaf jechaati ammallee egaa hawaasni keenyas haala adda addaatiin faffaca'ee jira. Kanaafuu hawaasni faffaca'ee kun waa tokko gochuudhaaf rakkisaadha jechuudha. So irra caala kan wanta kana akka guddanne ka godhe sistamichuma biyyichaati. Ammoo nuti immoo jabaannee kanarraan aanuun dirqama keenya nu barbaachisa. Akka artistis ta'ee biyya alaatti namni orgu takka illee jiru biyya keessatti illee haa ta'u achuucaanaa jiraatu. Biyya kanatti garuu sistamni tokko sirriitti dirruu qaba. Uummanni Oromoos egaa artistoota isaanii nama waa'ee Oromoo gadi bahee dubbatu kana nama kitaaba katabu kana nama waa'ee aartii Oromoo hojjetu kana sirnaan jajjabeessuu qabu. Akka nama dhuunfaa tokkotti ani yoo aartiilee dhiisee jiraachuu nan danda'a maana nan rakkisu jireenya jechuudha. Garuu ani sirbuu dhiisuun koo aartii Oromoo irratti, afaan Oromoo irratti, aadaan Oromoo irratti, qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa amma ta'e fida sana ta'eef artistiin yeroo sagalee gaariidhaan, yaada gaariidhaan yeroo gadi bahu uummanni immoo wal ta'ee artistii sana jajjabeessuu qaba. Artistiin jabaatee, artistiin keenya duroomee, artistiin keenya cinqii malee albama dalaguu gaafa yaadu wanni kaanis sisirraa adeema. Wantichi waluma keessa jira jechuudha. Amma artistiin tokko biyyattis ta'ee alattis ta'ee wayita wallisoo wayita sirbuu albama maxxansee albama san horii meeqaas itti baasee YouTube gubatti maxxansaadhaa jira. Kuni dhiibbaa artistiin tokkorra fidee mooraalii isaa jajjabsee artistii wallisuurraa sirbuurraa akka if dubbo deebi'u godha waan ta'eef haalli kun badee sirni biraa tokko uumamuu akka qabu maal dhaamtaati akka artistii tokkootti. Asirratti wanni baay'ee jechuu barbaadu tokko maali warra biyya keessa ta'anii warra sirbaa jiraniif ammallee kabaja guddaan qabaa fi hedduu jabaa galatooman jedhan haalli isaan keessa jiran egaa beekamaadha. Kana keessatti garuu hamileen isaanii otoo hin tuqamin jabaatanii wanna baay'ee nama saba boonsu hojjetaa jiran. Kanaafuu galata guddaa isaaniif galchuun barbaada. Amma samoona kana wanti argaa jirru baay'ee kan hamilee namaas kakaasudha. Muuviin tokko gaafa ba'u sirbituun tokko
gaafa albama baasu qeerroon biyya keessa jiranii hedduu aartii isaanii utubaa jiru. Yoogaa sooshaal miidiyaa kan amshuriin daawwatta jedhan abdii qaba. Dheengaddaa amma dhiyoo kana itti kaan albama tokko baase isaa fi dhiifama. Isaan namni baay'een irratti dirmatee wanni hojjetamaa jiru baay'ee nama boonsaa nama baay'eetu achirratti argame. Isaa duras muuvii tokko gaafa eebbifamanii galmi guutuudha. Kuni ka agarsiisu dargaggoon qeerroon biyya keessa jiru aartiin hammam saba tokkoof barbaachisaa akka ta'e sirriitti hubatanii wal qarqaaraa jiru, aartii isaanii deeggaraa jiru, aartistii isaanii jajjabeessaa jiru. Warra biyya keessa jiran hedduu galateeffachuun barbaada. Wanti kun kan akka itti fufu ammas taanaan wanti kun itti fufuu qaba. Siistama tokko irratti ijaaranii akkuma duraan jedhee nuti warri biyya daasporaa jiru karuma fedhan yoo ta'e warra biyya jiruudhaaf qarqaarsa yoo goone malee wanni nuti fixaan baasuu dandeenyu takka illee hin jiru sila ta'eefi warri biyya keessa jiranii dinagdees haa ta'u, aartiis haa ta'u, hawaasummaas haa ta'u wanni fedhe yoo ta'e isaantu harkaa qaba. Amma danda'anitti wanna amma calqabaa jiran kana tuma dhibuudha. Nummoo yoo dandeenye duuba akka isaan duubatti hin kufne hirkata ta'uudha yoo danda'ame. So wanni adeemaa jiru amma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan hamilee namatti horuudha. Fayyaa ta'a galatoomaa jedhatti mufuudha. Tole bareeda. Amma gaa isin dheengadda guyyaa meeqaan dura koora miseensota adda bilisummaa Oromoo irratti hirmaatanii achitti sirbaa turtanii kun egaa qalbii uummataa kakaasuudha. Maaliif wallisaan tokkoo fi qabsaawaan tokko wal qixxee madaalamaninaa ta'eefu innis isa kana kakaasu qabsaawaanis biyya isaatiin duudhu gabrummaa jala jirra waan ta'eefu gumaachi artistoonni qabsoo keessatti uummata dadammaysuu keessatti qeerroo dadammaysuu keessatti godhaa jiran sadarkaa akkamirra jira? Kuni ifa dhugaa dubbachuudhaaf ummaanii kana jedhee dubbachuun narra jiraatu waa'ee kana qabsooma kana kan fudhatee deemaa jiru irra caalaa warruma sirbitoota sirba caalaa bultumee yoo argite gaafa maastar pilaanii dhufu isuma kan addunyaa kaase. Kanaaf jechaati waa'ee sirbitootaa dhugaa dubbachuudhaaf kana jedhee yoon saba kanatti hime saba kana tuffachuu ta'a. So artistiin wanuma isarraa hin eegamne ol hojjeteera. Kana boodas immoo amma iddoo barbaadamu sana amma geenyutti inuma hojjenna humna keenya. Akkuma jedhee uummanni garuu artistoota kana jajjabeessuu qaba. Artistoota kana quba qabaachuu qaba jechuudha. So nuti akka artistiitti wanna nurraa eegamu goonee jirra. Karaa qabsootiinis ta'ee egaa ani hamman aartii kana keessa seenee guyyaa tokko biraa hin beeku wanna narraa eegamu kennaan jira. Ammas gara fuulduraatti waan umrii fi fayyaa naa kennu inuman kenna. Garuu gaa xiqqoo ishee bara baraan yeroo ati wannaati tokko kennitu amma warra qabsoo kana gaggeessan keessaallee lamaan tokko argee Minnesotaattis dubbadheen ture. Wanti xiqqoo amma Minnesota kanarratti xiqqoo garaa kan nyaate tokko keessaa maali? Artiist Zarihuun egaa inni hangafa keenya, abbaa keenya waa'ee qabsoo kanarratti, waa'ee aartii kanarratti wanna baay'ee gumaacheera, wanna baay'ee hojjeteera. CD isaa albama isaa baasee kamisa sana sagantaa qaba ture. Egaa namni Zarihuun hin beekne jiru Oromoo keessatti Zarihuun kan dhaaba tokko miti, Zarihuun kan Oromoo hundaati, Zarihuun kan naannoo tokko miti, kan Oromoo hundaati. Nami akka Zarihuun kun gaafa albama baasu sabni isteediyoomii dhufe hundi dhufee inni hirmaatiin fundurri saba kanaa artistii akkamitti ilaalaa? Nuti yoo kunoo dandeettii keenya miti. Lubbullee kennaa jira akkuma beektu artistiin mana hidhaa keessa meeqa jira kan du'e meeqa jira gara fuuldurattis wanti kun inuma jira. Uummanni duuba jiru garuu maalinni ka yaadu warri kaanillee haa ta'u warruma aktiif ta'ee karuma
organizationii adda addaa keessa jiru akkamuma Zarihuun wanna tokko qopheessee akkamiin irra hafa. Kuni nuufillee boru akkam taana nuti. Okay, umurii keenya ani argan sirba calqabee kun waggaa 20 ta'uufillee waggaa 17 yoo kennan jira. Boru yooni albama baase yoo namni aan dirmanne kiyyayyuu miti kan ummataati. Hojii uummataa kanatti yoo dirmanne what's our fundurri keenya maali ka jedhu xiqqoo na yaaddeessa. Kana irratti uummanni sirriitti itti yaaduu qaba. Warri hawaasa gaggeessanillee barbaachisummaa kana sirriitti itti yaaduu qabanii artistii kana gargaaruu qabu. Egaa kana nuti gochaa jirraa wanni nurraa eegamu hunduu kan irraa eegamu illee godhuu qaban jedha. Tole bareeda yaada gaarii haaftee yaadni gamma artistii jechuun yaada ummataati. Yaada ummataa sirba ummanni yaada isaasan simachuu dhabuun dhugaa kuni nama yaaddeessa namallee ni gaddisiisa. Kuni sirnaan akka qabu artistoonni akka gamtaatti yoo jaaraman gaariidha jettee amantaa kanarratti maal jette? Laal artistii miti Oromoon kan jedhame hundi ijaaramuu qaba. Ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha saba tokko keessatti. Egaa kanaan dura akka artistiitti ijaaramuudhaaf yaaliin godhamee ture. Haala adda addaatiin haliin sun milkoofne innis irra caala kuni ifa baay'ee keenyaaf waa'uma siyaasa kana. Artistiin kan siyaasa tokko miti. Artistiin kan uummataati. Warri siyaasa gaggeessaa jiranis kanarraa of qusachuu qabu. Ani gaafa dhaqee koora abaa irrattis haa ta'u yookiin immoo gaafa warri kaan qopheessan daayaspooraa keessatti yoo nani dhaqee sirbu ani kan saaniitii jechuudha miti. Ani sagalee uummataati. Gaafa abaaonis qopheessu nan godha. Gaafa warri kaan biyya kanatti warri baqatanii ala jiran kun yoo godhan dhaqeen sirbaa kanarratti artistii free gochuun baay'ee barbaachisaadha. Nuti hawwisoodhaa miti. Hawwisoon hunduu hawwisoo ofii qopheessuun mirga qaba hin danda'a. Garuu artistii kana walitti qabna gaafa jennu artistoonni hundi walitti dhufanii yaada qaban. Yaadni nuti qabnu yaada hawaasa keenya guddisu. Yaada hawaasa keenya bal'isu. Yaada hawaasa keenyaaf nagaa ta'edha. Sila ta'eefi osoo warri siyaasa keessa jiran kuni xiqqoo artistii gadhiisanii artistiin akka fedhetti walitti qabamee hawaasa kana gara fuulduratti kan deemsisu tokko irratti yaadee hojjetee ofiis guddisee otoo akkasitti deeme walitti dhufuun gurmaa'uun kan artistii qofaa miti akkuma jedhe hundaafuu barbaachisaadha. Yoo akkas hin taane galmaan ga'uudhaaf iyyuu baay'ee rakkisaadha yoo sabni tokko walitti hin qabamne. Bareeda. Akkuma gammaa tu haaftee kun amma Zarihuun Wadaajoo, Shukrii Jamaal, Kadiir Martuu warreen biyyarraa dhufanii Ameerikaa keessa waqattumaan jiraataniitu jira. Gara biraatiin Caalaa Bultumee, Jaafar, Nafiisa Abdullaahi, Na'iima, Alii Saabit kanneen hundinuu baqattoota mooraa baqattoota biyyoota garaagaraa keessatti argamanii warreen hidhamanii gamma hidhaa mootummaa keessa jiranis ni jiru. Artistoonni akka keetii warreen ala kanatti haalli mijaa'ee fi qubatanii jiran ati Habtaamuu Lamuu, Dr. Albirraa, Maga Daawutee, Elemoo Alii guutee jira Saalih Hasaamii artistoonni qubatanii jireenyi mijaa'ee fi jiran kuni walitti dhufanii artistoota akka isaanii biyyoota garaagaraatti rakkataa jiran gargaaruudhaaf maal godhuu qabanii jettee dhaamsa silaa akka yaadatti lafa kaayuu barbaaddaati. Egaa wanni akkuma nuti biyya haalaa jiraannu malee egaa Dr. Ali Birraan Kanaadaa jira, Saaliyaan Kanaadaa jirti, ani diisin jira, Daayitiin Minnesota jira. Biyya haalaa jiraannee wal arguudhaaf egaa rakkisaadha. Yoo akkuma ammaan ifatti haasofnu kana karaa onlaayinii walitti dhufne malee waa tokko qopheessuudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Garuu idduma jirutti waan wanni gochuu dandeenyu baay'ee jira. Nuti amma ta'ee sabni nu dhaga'us hin jira. Gaafa namni rakkatu walitti qabnee waa tokko gochuu dandeenya. Idduma jirutti qophii tokko xiqqoo qopheessinee warra biyya keessatti rakkataa jiru kanaa fi waa darbachuu dandeenya. Garuu kun hundi kan ta'uu danda'u yoo sabni kan nutti dirmatu yoo ta'e. Yoo nuti sagantaa qopheessinee koottaa sagantaa artistii abaluutu biyya keessatti mana hidhaa keessa jira.
waa tokko qopheessineetu namicha kanaa fi waa tokko ergina gaafa jennu sabni dhufuu qaba. Sabni dirmatuu qaba. Yoo sabni dirmanne nuti ka qabnu dandeettii qabna malee maallaqa baay'een keenya akkuma beektu artiistiin Oromoo jireenyaan isumatti hin jiraannu kana malee warri ala jiru kunis yeroo baay'ee hawaasa yeroo sirbinu tola sirbinaa dhaabaafis akkasii jireenya keenya immoo yeroo keenya balleessinee achi deemna nutis gaafa dhukkubsannee qarqaarsuma uummatarraa barbaanna gaafa sanaafiyyuu kanaafuu gaafa qophii nuti qopheessinu sagantaa qopheessuu dandeenya nuti dandeettii qabna taalantiin jira taalantii sana immoo uummatatti keenya gurgurree isa gurgurree sana immoo bolaa keenyatti dabarsina wantichi akkuma jedhe wal qabataadhas ta'eefi nuti artistii eenyumaafiyyuu dandeettii koo maallaqa koo kennuudhaaf duubatti jedheen beeku hin jedhusi uummanni garuu nu dirmatu qaba nu gargaaruu qaba jedha kanarratti. Dhaamsa bareedaa gaa uummataafis dhaamtanii amma artistoota ala jiraatanii fi artistoota biyya keessa jiraatan dhaamsi ati Oromiyaa News Networkii isaaniin dhaqqabuu barbaaddu. Maatu jira obbo Abdii artist Abdii Nuureessaa Bakeelloo hiriirsuuf kanna. Galatoomii akkuma duraan jedhe warra biyya keessa jiranii fi humna isaanii ol hojjetaa jiranii. Dandeettii baay'ee qabu garuu haala mijoofne keessatti wanna amma isaan hojjetaa jiranii kan baay'ee isaan galatoomfachiisudha. Fayyaa ta'aa iddoo jirtanitti waan isin haa eegu. ONN Oromiyaa News Network.